Sirni guyyaa hirbuu seenuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taatee aadaatii fi duudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamuudha. Sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi Yuunaayitid Isteetsi alattis seenaa akkamii akka qabu akka waan beekan irraa nuuf qoodanuu fi Profeesar Geetahuun Bantii Yuunivarsiitii Kibba Illinoisitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. Akkas jedhan. Akka manuu beennutti kan hin dhufe Republican governmentiidhaaf dimokiraasiin lafa inni ta'etti lafa filannoodhaan geggeessitoonni filaman keessatti kan inni jalqabe. Kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabe. Achi Faransaay 1789 baay'ee waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan warraaqsi isaanii ka'e. Formaalii kan irbuun jalqabe biyya Faransaatti. Fakkeenyaaf Arjentiinaan 1826tti. Meksikoon 1824tti waggaa lama fuuldurachaadha. Faransaay akkuma sila jedhee Hindiin 1950tti jalqabde pirezidaantii isa jalqaba kan isheen muuddee. Gaanaa Afrikaa godhanne immoo 1960tti kan Kwame Nkrummaan pirezidaantii ta'e kan inni irbame. Taateewwan seenaa hirbuu kana irratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Profeesar Geetahuun akkasitti nutti himu. Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii utuutti yaadin. Kunis immoo yommuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utumatti yaadin ta'u. Warra akka tasaa ta'an sana keessa George Washington mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee pirezidaantii kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundi isaanii isatti kan isaan wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii. Yommuu itti kakatan illee isa jedhamu sana Waaqoon gargaari isa jedhu sana isatti itti dabale so help me God kan jedhu sana heera isaanii keessa hin jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana ergi jedhe booddee ofuma isaanis so help me God jedhe erga isaa kaasee achumaan ammoo warra amma jiran kun hundi isaanii taayitaadhaaf kan kakaafatan hundi isaanii so help me God jedhu. Sirna hirbuu kanaan wal qabatee wanti adda ta'e biraas mudateera. Bara 1841 pirezidaantii Wiiliyaam Henry Haarisanii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetahuun kanarrattis waan nutti himan qabu. Maybe William Henry Harrison inni bara 1841tti dhufeetu gaafa irbame sanaa sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e. Sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorraa kopportaallee hin qabu uffata gaachaallee hin qabu nimooniyaan qabee ji'a lama gidduutti du'e. Yeroo gabaabduudhaaf kan Ameerikaa bulche kan jedhamu isaadha. Bara 2009 amma 2017tti marsaa lamaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan kan tajaajilan Baaraak Obaamaa seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa har'aa kan hirbuu seenaa jiran Doonaald Tiraamp pirezidaantii 45ffaa ta'uudhaan erga hojjetanii booda pirezidaantii 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenuun isaaniis kana booda seenaa keessatti waan galmaa'ee taa'uudha.